Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduu guyyaarraa qabannee dhiyaanne kan isinitti mu'ana jirtoo wallooti. Oduu keenya jalqabaatii waraanni faashistii Abiyyi Ahmad walloo aanaa Jillee Dhumuuqa Garbii bakka jedhamu kana marraa xiyyaara diroonii rukute. Bal'ina oduu kanaa akkatti aanutti isiniif dhiyaata. Humni faashistii waraanaa Abiyyi Ahmad walloo haleellaa xiyyaaraan rukutuun itti fufee jira. Kaaba Oromiyaa godina walloo waraanni faashistii Abiyyi Ahmad haleellaa xiyyaaraan rukutuun itti fufee jira. Ganama har'aa aanaa Jillee Dhumuuqa Garbii bakka jedhamu akka rukute mirkaneeffannee jirra. Waraanni faashistii Abiyyi Ahmad ilmaan Oromoo walloo kallattii hundaan akka lola irratti geggeessaa jirus ni beekama. Addatti ammoo haleellaa xiyyaaraan naasuu tokko malee irra deddeebiin ilmaan namaa lafarraa duguugaa jira. Walloo keessatti yoo xiqqaate hanga ammaa humni faashistii Abiyyi Ahmad xiyyaaraan yeroo 70 ol rukutee jira. Bakki inni xiyyaaraan rukutee jiru lafa Oromoo walloo kan akka baatee baadiyyaa dabalatee sanbatee irratti xiyyeeffatee jira. Guyyaa kaleessaa naasuu tokko malee Wallagga keessatti haleellaa xiyyaaraa geggeesseen ilmi namaa 100 oli ajjeesuun ni yaaddatama. Abiyyi Ahmad duguuggaa sanyii bara Miniliksan Oromoo irratti meeshaa ammayyaatiin raawwachaa akka jiru namatti mul'isa jedhu jiraattonni biyyaa. Waamichi Oromummaa Oromoota addunyaarra jiran maraaf jaarmiyaan dambalii humna qeerroo bilisummaa Oromoo godhe. Bal'ina oduu kanaa Seeddawwee waan qindeeffate qaba. Waamichi Oromummaa Oromoota addunyaarra jiran maraaf jaarmiyaan dambalii humna qeerroo bilisummaa Oromoo godhe. Jaarmiyaan dambalii humna qeerroo bilisummaa Oromoo adoolessa 24 bara 2021 waamicha Oromoo maraaf godhee ture ammas imala gara Finfinnee jedhee qabsoo waboon itti jiru sababa godhachuun irra deebii waamicha godhee jira. Gareen jaarmiyaa humna qeerroo bilisummaa Oromoo caamsaa 11 bara 2020tti hundeeffamee hanga har'aatti marsaa 11ffaaf waboo deeggaree jira. Ammas marsaa 12ffaaf itti fufee deeggarsa waboo sassaabaa jira. Hanga bilisummaattis deeggarsi waboof godhamu itti fufa jechuun kaayyoo garee kanaati. Akkasumatti jaarmiyaan kun waamicha waboo yeroo adda addaatti godhu bu'uura godhachuun hawaasa Oromoo biyya addunyaarra jiraatan maraaf waamicha gochuutti fufa. Mootummaan abbaa irree leelliftoota sirna durii kan duguuggaa sanyii Oromoo irratti raawwachaa jiru ofirraa buqqisuun dirqama hunda keenyaati. Murna shiftaa uummata Oromoo xiyyaaraa fi dirooniin haleelaa jiru iddaan buqqisuuf waboo tumsuun dirqama akka ta'e irra deebiin uummata keenya beeksisuu barbaanna. Kanaafuu yeroo kan murteessaa kanatti uummanni Oromoo dammaqiinsaan ka'ee waboo tumsuu akka qabudha ammanna. Oromiyaa fi Oromoo baraaruu kan danda'amu waboo jabeessuu waan ta'eef uummanni Oromoo marti waboo cinaa dhaabbachuun fedhii qofa osoo hin taane dirqama Oromummaati. Saniif gareeleen adda addaa jirtan waldaaleen gargaarsaa fooshaaleen Oromoo abbootiin qabeenyaa Oromoo waldaaleen amantii fi warroonni hojii tola ooltummaa hojjetan hundi keessan waboo cinaa akka dhaabbattan waamicha Oromummaa isiniif goona. Teenyee hasaasuu fi hidhii tuutuu qofa osoo hin taane yeroo itti iyyinee iyya labsinuudha. Jabaadhaa waraana keessa waboo jabeessaa jenna. Hubachiisa. Gargaarsa akka jaarmiyaatti akka waldaa fi akka garee qabdanitti yoo gootan maqaa garee yookiin waldaa keessaniitiin waboo biraan isiniif ga'uu ni dandeenya. Akkasuma akka nama dhuunfaatti warri deeggaruu fedhii qabdan gara jaarmiyaa kanaa dhuftanii gargaaruuf ulaan isiniif banaadha. Guduunfaa hiikkadhaa kan qabdanii waraana keessan cinaa dhaabbadhaa jenna. Waboo jabeessuun salphina akka sabaatti nu mudate keessaa ba'uun hunda keenya ilaallata. Jabaadhaa dirmachuu kanarratti hirmaadhaa. Injifannoon uummata Oromoo. Koree jaarmiyaa deeggarsa qeerroo bilisummaa Oromoo. Duguuggaa sanyii Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jiruuf addunyaan deebii kennuu qabdi jedhe The Guardian. Bal'ina oduu kanaa Umar Saba waan qindeeffate qaba. Duguuggaa sanyii Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jiruuf addunyaan deebii kennuu qabdi jedhe The Guardian. Duguuggaa sanyii Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jiruuf addunyaan deebii kennuu qabdi jedha The Guardian. Mallattoolee duguuggaa sanyii Itoophiyaa keessatti mul'ataa jiran dhaabsisuuf addunyaan tarkaanfii fudhachuu qabdi jedha gabaasni tibbana gaazexaan The Guardian qabatee bahe. Gabaasni gaazexaan guddicha addunyaa The Guardian duula waraana ajajaan waliigala waraana Itoophiyaa Abiyyi Ahmed taasise ilaalchisee bahe akka mul'isutti Itoophiyaa keessatti gareen Abiyyi Ahmediin hoogganamu mallattoolee duguuggaa sanyii hordofsiisuu danda'an agarsiisaa jiraas jedhe. Gabaasni gaazexaan The Guardian irratti nama sadiin jechuunis ministeera muummee duraanii Niwuzilaandii kan taate Helen Clark, Michel Lepsel fi David Altonin barraa'e kun mallattoolee duguuggaa sanyii hordofsiisuu danda'an 5 gama bulchiinsa Abiyyi Ahmed guutummaa Itoophiyaa keessatti mul'ataa jira jedhan.
Waamicha araara fi marii biyyaalessaa diduun ilmaan hiyyeessaa akka baala mukaa harcaasaa jira jedhamuun kan komatamu hoogganaan olaanaan humnoota waraanaa Itoophiyaa fi dursaan Itoophiyaa Abiyyi Ahmed gara adda waraanaa imaluun humnoota bulchiinsa isaatiin lolaan loluu irratti argama. The Guardian gabaasa isaatiin mallattoolee 5 duguggaa sanyii hordofsiisuu danda'an jechuun baase haasaa jibbiinsa qondaalonni mootummaa bebbeekamoo fi gareewwan mootummaa tumsan uummata Tigraay irratti taasisaa guddachaa fi babal'achaa dhufuudha jedhe. Shororkeessitoota kansarrii aramaa fi hantuuta boolla galchu jechoonni jedhan jechoota haasaa jibbiinsa mootummaan Abiyyi Ahmedii fi qondaalonni isaa itti fayyadamanidha jedha The Guardian gabaasa isaa kanaan. Itti fufuun kan jedhe gabaasni The Guardian mootummaan Abiyyi Ahmed milishaa fi humnoota garaagaraa sadarkaa adda addaatti ijaaruu fi bobbaasuun dhaabbilee miti mootummaa miidiyaalee alaa fi riippoortaroota akkasumas miidiyaalee biyya keessaa fi gaazexeessitoota ugguruu isaa akka mallattoo lammaffaa fi sadaffaatti kaa'ee jira. Hidhaan eenyummaa irratti xiyyeeffate babal'achuu fi addunyaan dhimma kana irratti murtee wal fakkaataa fudhachuu dhabuun mallattoowwan duguggaa sanyii Itoophiyaa keessatti mul'atan 4ffaa fi 5ffaadha jechuun eeree jira. Hawaasni idil addunyaa osoo mallattooleen kun Itoophiyaa keessatti duguggaa sanyii hin hordofsiisin dhaabuu akka qabu kan gaafate gabaasni The Guardian dhaabbata mootummaa gamtoomaniitiinis ta'ee goolii maree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii osoo yakki duguggaa sanyii bara 1990moota keessa Yugoslaaviyaa fi Ruwaandaatti raawwatame irra deebi'ee Itoophiyaatti hin raawwatamin tarkaanfii fudhachuun dhaabsisuu qabu jedhee jira. Gama biraan ammoo ajajaan waliigala waraana Itoophiyaa Abiyyi Ahmed ibsa adda waraanaa irraa karaa miidiyaalee biyya keessaatiin kenneen hidhattoonni adda bilisummaa uummata Tigraay waliin hiriiraan harka akka kennatan waamicha taasisee jira. Sirni faashistii Abiyyi Ahmed humna annisaa elektirikii takkaasee xiyyaaraan haleele. Bal'ina oduu kanaa Sayyid Dawwee dabalataan waan qindeeffate qaba. Sirni faashistii Abiyyi Ahmed humna annisaa elektirikii takkaasee xiyyaaraan haleeleen bara 12 dura birri biliyoona 4 kan ijaarame humni annisaa elektirikii takkaasee guyyaa kaleessaa mootummaa faashistii Abiyyi Ahmed xiyyaara dirooniin haleele. Humna annisaa elektirikii takkaasee humna annisaa meegawaattii 300 kan maddisiisu yoo ta'u biyyattii keessatti humna annisaa elektirikii gurguddoo keessaa isa tokkodha. Humni annisaa kun naannoo Tigraay laga Taaggazeetti kan argamu yoo ta'u uummanni naannoo Tigraay humna ibsaa madda elektirikii kanarraa dhimma bahu. Haa ta'u malee humni badii faashistii Abiyyi tajaajila hawaasummaa kan haleeluun guutuutti barbadeessuu maddi oduu naannoo Tigraay gabaasaniiru. Hawaasni Oromoo Mineesootti daandii guddaa Haayit 94 jedhamu irratti hiriira guddaa geggeesse. Bal'ina oduu kanaa dabalataan akkatti aanutti isiniif dhiyaata. Hawaasni Oromoo Mineesoota daandii guddicha Haayit 94 jedhamu irratti hiriira guddaa geggeessan. Hiriirri kunis waraanni faashistii Abiyyi Ahmed leellaa xiyyaaraan Walloo fi Wallaggaa irratti geggeesseen hawaasa nagaa fixaa jiru kanaan wal qabatee yoo ta'u hiriira kana irratti gocha Abiyyi Ahmed ilmaan namaa irratti raawwachaa jiru kanaan addunyaatti saaxilaa jiran. Gama kaaniin haqni Hacaaluu Hundeessaa mirkanaa'u hayyuun Oromoo Jawaar Mohammadii fi Baqqalaa Garbaa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa Abdii Raggaasaa fi kan kana fakkaatan gadhiifaman. Hiriirri kun Ameerikaattis ta'e Mineesootaatti hiriira seenaa isa jalqabaati. Daandiin hiriirri irra geggeessan kun daandii guddaadha. Daandiin kun haala kanaan cufamuun seenaa uummata Oromoo biyya alaa jiraniif isa guddaadha jedhame. Karaan kunis cufamuun poolisiin kan eegamaa jirudha. Hiriira kana irratti diddaa gabrummaa agarsiisuun daawon Abiyyi daawon naftanyaa jechuun diddaa gabrummaa agarsiisaa turan. Qabsaanni kufa qabsoon itti fufa tokko du'e tokkoon taa'u wal gaggalaafata taati jechuun hiriira isaanii itti fufan. Jiraattonni godina Baalee Aanaa Gurra Dhaamolee 130 beelaaf waan saaxilamaniif gargaarsi hatattamaan isaan barbaachise jedhame. Bal'ina oduu kanaa Umar Sabaa dabalataan waan qindeeffate qaba. Jiraattonni godina Baalee Aanaa Guuraa Dhaamolee 130 beelaaf waan saaxilamaniif gargaarsa hatattamaatu isaan barbaachisaa jedhame. Godina Baalee Aanaa Guuraa Dhaamoleetti sababa hanqina midhaan nyaatatiin guutuu hawaasaa keessaa 130 tilmaamu beelaaf hongee hamtuu keessatti argama. Hawaasa hongee fi beelaan rukutamaa jiru kanarraa ammoo kaadireen bilxiginaa miseensa maatii tokkorraa nama tokko leenjii waraanaaf yookaan ammoo birrii 10,000 kennuu qabdu jechuun hawaasa rakkisaa jiraachuu jiraattonni OMN itti himanii jiru.
aanaa guuraa dhaamoleetti kanneen argaman gandoonni akka Awucaacee, Ejeruu, Jibriyaadii, Funnaalee fi Hokaltuu dhabamuu roobaatiin gogiinsaaf saaxilamanii jiru. Kana hordofuudhaan walakkaan hawaasa aanichaa deeggarsa midhaan nyaataa barbaada. Odeeffannoo achirraan dhaqqabe kan addeessu ganda Jibrii keessatti namoonni rakkoo hanqina nyaataa madaalawaatiif saaxilaman 30 hanga 32tti kan tilmaamaman yoo ta'u, ganda Yaadii keessatti ammoo 20 hanga 27tti kanneen dhiyaatan rakkoo hanqina nyaataa madaalawaa keessummeessaa jiraachuu isaanii tilmaamni kennamee jira. Walumaa galatti aanaa guuraa dhaamolee keessatti guutuu hawaasa aanichaa keessaa 30 hanga 40tti tilmaamamu hanqina midhaan nyaataa fi hongeef saaxilamanii jiru. Odeeffannoo birootiin godina Baalee aanota akka Sinaanaa, Gaasaraa fi Aggaarfaa keessatti kaadireen bilxiginnaa waraana wajjin ta'uun dargaggeessa jaarsaa fi ijoollee osoo hin jedhin hawaasa dirqiin gara mooraa leenjii waraanatti fe'aa jiraachuu jiraattonni himani. Gama biraatiin maqaa deeggarsa waraana mootummaa jedhuun humnaan maallaqa hawaasarraa guuruun hammaatee jira. Gocha dirqiin gara adda waraanaatti bilxiginnaan hawaasa fe'aa jirtu kana jiraattonni balaaleffachuu irratti argamu. Egaa kabajamtoota hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduu har'aa qabannee dhiyaanne kana gammaa daawwattanii qophiilee madda nageenyaaf waliin turtii gaarii.